Guyyaan har'aa onkoloolessa 8 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Abbootiin alangaa naannoo Tigraay mootummaan naannoo hojii murtii haqaa gidduu akka hin seenne gaafatan gabaasa oduu keessaati. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatii dhuftuu irratti geggeessamuuf kaadhimamtoonni aangoo ittaanaa pirezidaantummaaf dorgoman wal falmii geggeessanii jiran naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaan raawwatame lubbuu galaafate lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Yeroon aangoo mootummaa Itiyoophiyaa waggaa tokkoof dheerachuu irratti dhaabbileen siyaasaa deebii kennaniiru gara boodaa gabaasa qabna. Qophiin fayyaas abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffatoota keenya. Piroodyuusariin Tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu, Tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara namootaan isin dabarsa. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenya oduun har'aaf qabnu kunoo. Kanneen halkan darbe wal falmii geggeessan kaadhimamtoonni ittaana pirezidaantummaa kan Yuunaayitid Isteets Rippaabilikaan irraa ittaana pirezidaantiin Maayik Peensii fi Dimokiraatii irraa Seneetarri Kaalifoorniyaa Kaamela Haaris yeroo jalqaba vaayirasiin koronaa mul'atetti haala pirezidaantii Yuunaayitid Isteets murtii itti kennan irratti wal mormii guddaa geggeessan. Walfalmii sa'aatii tokko walakkaa kaleessa halkan yuunivarsiitii Yuutaa kan magaalaa Salt Lake Citytti geggeessame kanarratti waa'ee dinagdeetii kaasee aga waa'ee eegumsa qilleensa naannootti akkasuma immoo aga waa'ee nama pirezidaantii Tiraamp mana murtii muummichaaf kaadhimaniitti dhimmoota hedduu irratti Peensii fi Haaris wal dura dhaabbatan. Pirezidaant Tiraamp torban darbe akka vaayirasiin koronaa irratti argame beeksisuu isaaniitu akka kaadhimamtoonni lameen walfalmii isaanii dhimma vaayirasichaatti fuuleffatan taasisee jedhama. Akka daataan yookaan galmeen yuunivarsiitii Joons Hopkins agarsiisutti dhukkubichi agammaatti biyyattii keessatti namoota 211,000 ol ajjeesee kanneen miliyoona 7 walakkaa ta'an immoo qabate. Filannoon pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsitti geggeessamuuf ennaa baatiin tokko hafee jiru kanatti pirezidaanti Tiraamp irratti vaayirasiin COVID-19 argamuun fuuleffannaa duulana filadhaa gara dhimma vaayirasichaa irratti wal falmuutti deebise. Bulchiisi Waayit Haawus akka pirezidaantichi atattamaan vaayirasicha irraa dandamataa jiran agarsiisuudhaaf kan carraaqii gochaa jiru ta'eyyuu gareen duula filannoo pirezidaantichaa immoo dhukkubichaan qabamuu isaanii akka bu'aa duulicha keessatti sagalee kennitoota hawwatuutti itti fayyadamuuf hojjetaa jiru. Pireezidaant Tiraamp eega wixata dabre kana bakka wallaansa vaayirasii koronaatiif galfamanii turan hospitaala waraanaa biyyoolessaa biyyattii kan Waalter Reed National Military Medical Center jedhamu keessaa ba'anii gara Waayit Haawusitti deebi'anii as akka nama wayyaa'ee hojii isaatti deebi'uuf qophaa'etti of agarsiisaa jiru. Addunyaa irratti yeroo ammaa lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miliyoona 36 ol ta'ee jira. Akka qorannoo yuunivarsiitii Joons Hopkinsiin walitti qabametti lakkoofsi namoota agammaa vaayirasichaan qabamee guutummaa addunyaa irratti miliyoona 36,166,574 ta'uun beekamee jira. Lakkoofsi kun kanneen vaayirasichaan du'an namoota miliyoona 1 ol dabalatee jechuudha. Yuunaayitid Isteets kan namoonni miliyoona 7 walakkaan keessatti vaayirasichaan qabamanii fi gara 112 keessatti lubbuu dhabanitti aantee ka jirtu lakkoofsa namoota vaayirasichaan qabamaniin Indiidha. Miliyoona 6,800 vaayirasichaan qabamee jira biyyattii keessatti. Lakkoofsa namoota du'aniin immoo Biraazilii. Namoota 148,048 agammaatti vaayirasichaan dhume. Indiin du'a namaatiin sadaffaadha. 105,000. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin badhaadhinaa Tigraay har'a magaalaa Dasee keessatti marii geggeessetti kanneen hirmaatan dhalattoonni Tigraay uummataaf garee siyaasaa akka tokko ta'anitti kan isaan miidhe ta'uu dubbatan jechuun Masfin Arraagee Daseerra gabaasee jira. Marii galma yuunivarsiitii Wallootti geggeessame kanarratti namoonni yaada kennan beektonni fi dhaabbattoonni siyaasaa taayitaarra turuuf yookaan immoo taayitaatti ol ba'uuf jecha wal morkiin geggeessan jeeqamuu nageenya uummataatiif raafamuu tokkummaa biyyaatiif sababaa ta'ee jira jedhan. Ilaalcha dogoggoraadhaan uummanni Tigraayiif addi bilisummaa uummata Tigraay tokko akka ta'anitti namoonni ilaalan akka jiranii fi kun immoo moggaatti akka qoodaman kan isaan taasise ta'uu dubbatan dhalattoonni Tigraay kun. Namoonni marii kanatti hirmaatan ibsa ejjennoo qabxiilee 5 of keessaa qabu kabaafatan yoo ta'u uummanni Tigraay waa'ee tokkummaa Itoophiyaa qormaata keessa gashuu irratti eenyu waliinuu akka mari'anne filannoon dhufu dimokiraatawaa akka ta'u qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu dubbatan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
paartii badhaadhinaa Tigraayin mariin wal fakkaataan magaalaa Dirre Dhawaa keessatti geggeessamuusaa fi waa'ee deemsa jijjiiramaaf hojiiwwan qabatamoo hojjetamanii irratti hirmaattonni marichaa hubannaa argachuu isaanii ministeerri Innoveeshiniif Teknooloojii Itoophiyaa Dr. Abrahaam Masfin ibsuun isaanii gabaasamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi jalqaba baatii dhuftuu irratti gaggeeffamuuf kan ittaanaa pirezidaantummaaf Riippaabilikaanii irraa dorgoman ittaanaa pirezidaantiin yeroo ammaa Maayik Peensiif kan Dimookiraatota irraa taayitaa kanaaf dorgoman senatarri Kaalifoorniyaa Kamaalaa Haaris halkan darbe Salt Lake City Yuutaa keessatti miidiyaatti dhiyaachuun wal falmii geggeessanii jiran. Maayik O'Sullivan akka gabaasetti pirezidaanti Doonaald Tiraampiif kanneen biroon Waayit Haawus keessaa sababa vaayirasii koronaan qabamaniif jecha qofaatti of baasuun haala bulchiinsichi COVID-19 itti qabu danqamee jira. Pirezidaantiif giifti dureen akkasumas kanneen biroon Waayit Haawus keessaa COVID-19 qabamuun waa'ee falmii jiruu haguuge ka jedhan Haaris Tiraamp deebii isaan vaayirasii kana laalchisee kennan kan nama jeequ jedhaniiru. Lammiiwwan Ameerikaa seenaa biyya keenyaa keessatti kufaatii bulchiinsa pirezidaantummaa argamee hin beekne arge jedhan. Ittaanaa pirezidaanti Maayik Peens akkas miti jedhan. Bakka vaayirasiin kun ka'e Chaayinaatti imalli godhamu murtaa'aa akka ta'u kan godhan Tiraamp xumura baatii amajjiirra tamsa'inni vaayirasii kanaa akka xiqqaatu godhee jira. And again, the American people deserve to know Joe Biden opposed President Trump's. Itti dabaluudhaan lammiiwwan Ameerikaa Joe Biden imalli Chaayinaatti godhamu akka rarraafamu gochuu isaanii akka morman beekuu qabu. Peensi akka jedhanitti Tiraamp qorannaan geggeeffamu akka dabalu akkasumas talaalliin dafee akka dhiyaatu dhiibbaa godhaniiru. Haaris garuu ariitiidhaan talaallii sana oomishuuf yeroo Tiraamp lafa kaa'an gaaffii keessa galchan. Tell us that we should take it. I'll be the first in line to take it. Yoo ogeessonni eegumsa fayyaa akka nuti fudhannuuf nutti himan fudhachuuf an nama duraati. Garuu yoo Doonaald Tiraamp fudhachuu qabdu jedhee nutti hime ani hin fudhadhu jedhan. Stop playing politics with people's lives. The reality is jireenya namaatiin siyaasa taphachuu dhaabaa. Dhugaan jiru nuti xumura waggaa kanarra talaaliin ni qophaa'a jennee amanna. Weerarri kun dinagdee keenya dadhabsiise. Garuu jedhan Haaris rakkoon kan jalqabame ituu vaayirasichi as hin seeniin dura. Sababaa waraana daldalaa Chaayinaa waliin jedhamuun lammiiwwan Ameerikaa dalagaalee kaampanii oomishanii 300,000 dhaban jedhan. Peensi immoo irra deebi'uudhaan akkas miti jedhan. Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader. Daldala waraanaa Chaayinaa waliinitti hin milkoofne. Joe Biden waggoota kurna hedduu dabraniif deeggaraa mootummaa kooministii Chaayinaa turan. Gamlamaaniif dhimmi ijoon Tiraamp barcuma mana murtii muummichaa sababaa du'uu haadha murtii Ruut Baader Ginsbergiin duwwaa ta'e guutuuf haadha murtii safuutti cichan Eemii Koonii Baaret bakka buusuuf muuduu isaaniiti. Hayyuu saayinsii ka ta'an Andriyaa Gileespii Eemroo Yuunivarsiitii irraa akka jedhanitti hojiin kaadhimamaa ittaanaa pirezidaantii dogoggora nama pirezidaantummaaf isa waliin dorgomu miidhurraa of eeguudha. And I think that they largely succeeded in doing no harm. Now, Vice President Pence is in a different position because he's part of the incumbent administration. Miidhaa homaatuun geessisin falmii isaanii itti milkaa'an jedheen yaada. Ittaanaa pirezidaanti Pence qaama bulchiinsa amma aangoorra jiru waan ta'aniif kufaatiif milkaa'ina bulchiinsa Tiraampiif gaaffii dhiyaateef deebii kennuu qabu jedhan. Xiinxaltoonni kanneen biroonis falmiin kun keessumaa filannoof hedduu barbaachisaadha jedhu. Uummanni ittaanaa pirezidaantii filata miti. Pirezidaantii filata garuu waggaan kun adda kaadhimamaa pirezidaantii maanguddoo ta'e qabna kaadhimamaa kabiroo pirezidaantii yeroo ammaa dhukkuba hamaan qabamee jiru qabnaa jechuudhaan kolleejii Raandolf Maakan jedhamurraa Rich Miigar dubbataniiru. Ittaanaa pirezidaantiin inni kamuu yoo pirezidaantiin du'e yookaan hojii isaa hojjechuu dadhabe aangoo qabachuuf qophee ta'uu qaba. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daanguritti shiftoonni namoota hidhannoon qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biirichaa obbo Gaashuu Dugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee nagaa eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman
lama immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatu gabaase. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Daangur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 dheengadda jechuunis gaafa kibxataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dhugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Aanaa Daangur bakka Gublaak jedhamee waamamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota atoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti dheengadda shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture lammiin chaayinaa tokkos lubbuusaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paaweetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre. Ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qaban natti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jedhan. Lakkoobsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paawee irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni nageenya eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhataniin 14 yommuu ajjeefaman 2 ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan obbo Gaashuun. Meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuun yommuu deebisan akkas jedhan. ሽፍቶቹ ያው የሚታወቁ ነው። ሁለት አይነት እንቅስቃሴ ነው ያሳዩ። Shiftootni kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan. Ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sanaa amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariitii yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan. Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru. Hoogganaan kun አሁን እንግዲህ የተጀመረው ስራ ተስፋ ሰጪ ነው። hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hooggansis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa Daanguritti deebi'eeraa jechuun ni danda'ama jedhan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaagaraatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan ka'es godinni Matakkal labsii yeroo atattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruu hin dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'uun isaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa. Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii itti aanutti ceena. Adeemsi umrii aangoo mootummaa waggaa tokkoof dheeressu kan olaantummaa qaama tokkootiin murteeffameef biyyattii balaaf ka saaxilu jedhan dhaabbileen siyaasaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise. Walfalmiin mootummaa federaalaaf naannoo Tigraay gidduutti uumame karaa nagaan furamuu akka qabus dhaamanii jiru. Muktaar Jamaaltu gabaase. Sababa weerara vaayirasii koronaa jedhameetiin ibsameen Itoophiyaatti filannoon biyyaalessaa taasifamuu dhabuun walfalmiidhaa fi waldhabbee qaamolee siyaasa gidduu waggaa tokkoof deemaatiin jiru uumeetiin jira. Keessattuu adeemsi mootummaan federaalaatiif mootummaan naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiru diigama biyyaatiif illee rakkoo gaaga'ama guddaa fiduudhaa deemaadhaani. Dhaabbileen siyaasaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise kan isaan himan. Dura ta'an paartii Dimokiraatawaa Oromoo obbo Sultaan Qaasim adeemsi kun jalqabuma yeroo dhimmi filannoo taasisuu dhabuu ka'aa turerraa kaaseetiniin sodaa guddaadhaan yaada kenna dabarsataatiniin turre jedhu. Adeemsonni deemamaatiniin jiran bu'uura seeraatiin ala ta'uu isaatiin walqabatee rakkoon fiduudhaa deemullee hammaataadha jechuun dubbatan. Akka ejjennoo dhaaba keenyanitti kun sirrii miti jenneetiin yaadnaa heerri mootummaa waggaa 5 qofa kaaya. Waggaa 6ffaa kaayachuun kun adeemsa heeraa kan hin eeggatin jenneetiin ejjennoon keenya ammallee qaqqabe.
haala amma arginu kanaan mootummaa naannoo Tigraay wajjin wal qabatee wanni jiru wanta nama yaachisudha. Mootummaan federaalaa mootummaa naannoo Tigraay beekamtii dhoorgateetiin haga bajata irraa muruu murtii irra ga'eetiin jedhetu jira. Gama biraatiin mootummaan naannoo Tigraay mootummaan federaalaa waan hin filataminiif waggaa 5 waan dabreef heera mootummaa cabseera waan ta'eef beekamtii hin kennu jedhanii haalli itti deemanii jirani. Obbo Naatnaa'el Fallaqee hoogganaa sabquunnamtii paartii Izeemaati. Izeemaan akka amanutti adeemsi filannoo taasisuu dhabuudhaa fi murtee umrii waggaa tokkoo mootummaadhaaf dabalu nullee taanaan kan itti hin gammanne jedhu. Garuu faloota gamaa gamanaa waan hundaayyuu ilaallee nageenya biyyaatu caalaadhaan Izeemaan akka amanu dubbatan obbo Naatnaa'el. እንግዲህ እኛ ውሳኔው ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ባንሆንም ግን ህገ መንግስታዊ እንደሆነ ተቀብለናል። ኑቲ ሙርቴ ከነቲ ጉቱማን ጉቱቲ ገመዱ ባኑሌ ቡኡረ ሴራ akka qabu amannee fudhanneetiin jirra. Amma filannoon bara 2013 ni taasifama waan jedhameef filmaataaf qophaa'aa jirra. Kanaan ala adeemsa mootummaa mormuu fi qeequun mirga ta'us mootummaan hin jiru jechuun haala rakkoo biraa uumuuf duula taasisuun hojii gaarii miti jenneetiin amanna jedhan obbo Naatnaa'el. Profeesar Mararaa Guddinaa irra deddeebiidhaan wanti nu kaasaatiin turre marii biyyaalessaa ture jedhu. Marii biyyaalessaa taasisuu dhiiseetiin paartiin badhaadhinaa kophaa isaatitti murtee waan garaa isaa murteessuun hanga ammaa waan argine caala gaaga'ama gama biraatiif illee biyya affeeraa jira jedhu. Filannaan maaliif barbaachisa jette waa sadiif. Olaantummaa nagaa biyyaa eeguudhaa fi filannoo barbaachisa. Sirni dimookiraasii gubbaatti hundaa'e sabaaf nagaa eeguu danda'u. Bulchiinsa gaarii fiduu danda'u. Sirni dimookiraasii kana fiduudhaaf filannaa barbaachisaa. Sana booddee immoo jireenya biyya kanaa jireenya sabaa guddisuudhaaf jijjiiruudhaaf laga ceesisuudhaaf filannaan hin barbaachisa malee filannaa jaljendee barbaachisa jennu sana waan biraatiif miti jechuu kooti. Filannaan sabni filannaa kan barbaadu mootummaa fooyyee qabu, mootummaa mirga isaa eegu, nagaa isaa eegu, guddina isaa fidu uummachuudhaaf malee waan biraa mitiif jechuu kooti. Kanaafuu murtee umrii mootummaa waggaa tokkoon dheeressuu kana akkamitti ilaala jechuudha dhaabni keessan? Nuti bari keenyerraa kophaa isaa deemuun mootummaan kun rakkoo bal'aa fida. Biyyatti rakkoo bal'aa fida. Nagaa gara nagaattis fiduudhaaf hin rakkisa. Boordii filannoo isaa ta'u qaamni mootummaa dirree siyaasaa lisuudhaaf hojjetanii filannaa dhugaa fiduudhaaf hojjetanis rakkoo keessa galu. Walamannee sabni biyya kanaa mootummaa fi mormituu walamanee jiraachuudhaaf rakkoo bal'aatu dhufaasa jedhu himnee qaamni kana mootummaa jiru sana keessaas warra mootummaa ala jiraas warra mormituu keessaas uumame waan kana siyaasa biyya kanaa to'achuu danda'utu irra jira. Walqixxummaadhaan walakkaa taa'ee to'achuu danda'utu irra jira. Karaa qabsiisuu danda'utu irra jira. Akka inni laga ce'u hundarraa gumaacha hundaati hojjechuu danda'utu irra jennee keenyerraa jechuu kooti. Ijaa kanaan nuti amma kuni hamma nu uumamnetti ammatti rakkoon uumamaadhuma jira gara fuulduraas uumamuma itti fufaa jenna. Keessattuu dhimma mootummaa federaalaatii fi naannoo Tigraay gidduutti ta'aatiin jiruun wal qabatee wanti hammaataan naannoo Tigraay bira darbeetiniin gama biraatitti illee cahuudhaa malu akka dhalatu dubbatan obbo Sultaan Qaasim. Dhimmi kun Tigraay qofarratti kan dhaabbatu osoo hin ta'in Oromiyaa keessatti illee yaanni tokko haalli dalaggisu ni jira. Mootummaan kun heerummaa waan hin qabne mootummaan ce'umsaa haa ijaaramu kan jedhu irraa kaase mootummaan kun heerummaa hin qabu kanaafuu beekamtii hin kenninuuf sadarkaa jedhullee wanti jedhamee ni jira. Wanti kun kallattii kanaa yoo adeemamu taate biyyallee rakkoo guddaa keessa galchuu ni danda'a. Amma duraas intineetiin ni jirra har'allee ni intina mootummaan gattaa'ee paartiilee morkattootaa wajjin dhimma kana mari'ateetiniin furmaata siyaasaa barbaadu irraa eegama jenneetiniin yaanna. Biitti kallattiin taane akka hin deemne dirqama qabna jechuudha hundi keenya dhimma kana irratti mari'anneetiin furmaata kaa'uudha. Rakkoo Tigraay fi mootummaa federaalaa gidduutti mul'ate rakkoo atakaaroo walfalmii keessa galuudhaa waan ta'eef hammeenna fiduudhaa malu ammumarraa eeggatanii nageenya biyyaatiif jecha hunduu tasgabbiidhaan laaluu qaba.
kuni waan akkaan nu yaaddeesse kan jedhan hoogganaa sabqunnamtii paartii Izemaa obbo Naatnaa'el Fallaqati. በእውነቱ ከሆነ አስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ የሚከተው ይሄ የትግራይን ክልል የሚያስተዳድረው ህወሓትና የፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው ሰጣ ገባ ኢብዴን ሞቱማ ናኖ ትግራይ ፊ ሞቱማ ፌዴራላ ጊዱ ጅሩ nageenya lammiilee fi biyyaa osoo hin booreessin akkamiin hiikamuu qaba kan jedhu yaaduu fi miira tasgabbiitiin mari'achuun akka barbaachisu ni hubanna. Rakkoon uumames karaa nagayaatiin ala tasuma hiikamuu hin qabu jennee amanna. Kuni balaa hamaa uumuu of keessaa qaba. Dhimma kana itti yaaduun karaa nageenyaatiin furuun barbaachisaadha jedhan. Dura ta'an paartii Koongirasii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa adeemsa amma deemaatiin hin jiruun humnoonni nageenya biyyaa tasgabbeessanii dimokiraasii biyyattii keessatti diriirsuudhaa danda'an hunduu rakkoo keessa galuu malu jenneetiniin waan yaannuuf filannoo dhumtiin dhufa jedhameetiniin eeggamu kunillee nagaaf haga qabeessa ta'a jenneetiniin hin abdannu jedhan. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra. Sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo Ahaduu FM 94.3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatinaa. Qophii fayyaa. Barnoota jalqabuuf haala dandeessisan ilaaluuf jiloonni gara yuunivarsiitiiwwan adda addaatti ergamu ministeerri saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa beeksisee jira. Ministeera kanaaf aangawaa kutaa quunnamtii kataan obbo Dachaasaa Gurmoo akka jedhanitti dhukkuba COVID-19 ittisaa haala itti barsiisuun danda'amu irratti jilli ergame odeeffannoo fidee dhufuu irratti torban dhufu mariin geggeeffamaa jedhan. Jaallannee taasofsiisee deemsa jiru ibsuun eegalu. Yuunivarsiitii dhibbanna jennee irratti hojjetaa jirra. Haalli dhibee kun bifa adda keessaa baheetiin akkaataa itti dhibeen badee yookaan immoo dhuma dhibeen jiru barattoonni barnoota idilee isaaniitti deebi'uu danda'an jennee irratti hojjetaa turre. Amma garuu yuunivarsiitonni yookaan manneen barnootaa akkuma addunyaatti biyyoota adda addaa keessa jiran hojii idilee isaaniitti deebi'aa jiranii nutillee kanuma haala mijeessineetiin amma gara barnootaatti hojjetaa jirra. Inni kun immoo dogongora yuunivarsiitii tokkootiin yookaan immoo kaampaasii yuunivarsiitii tokko keessa sila kaampaasiin tokko biraa akkasii kan inni ta'e rakkinni isaa kan waliigalaa waan ta'uu danda'uuf kana qulqulleessinee sirriitti irratti hojjetuun barbaachisaa waan ta'eef isa kana initiatiiviidha yookaan immoo laalamuu qaba jennee koreen adda addaa hundaa'anii gara yuunivarsiitootaa gadi bu'anii qorataa jiran laalaa jiran. Maal ilaalu? Maal qoratu? Injira jechuun qopheessinee qophiin yuunivarsiitootaa maal fakkaata lakkoofsa barattoota isaaniitiin waan wal madaale qophiin isaanii akkamiidha. Amma maaliif kutaan bareedni barattoonni itti baratanillee akkuma dureetitti baay'inni barattootaa ta'uu waan hin dandeenyeef addaan fageenya isaa eeggateetiin sirraa'uu isaati. Mana nyaatatti isaa ta'uu mana bultii haa ta'uu hundumtuu wanti barattoonni itti tajaajilaman haala koovidii kanaa wal qabateetiin wanti ta'aa jiru yookaan immoo kan ministeerri fayyaa kaa'e kan dhaabbanni fayyaa addunyaattillee kaa'e waan jiruuf kiraayiteriyaa san guutuu hin danda'a waan jedhu. Addaan fageenya ofii eeggatanii of eeggannoo cimaadhaan barnoota lamatti agarsiisuu hin dandeenya. Ismarratti hojjetuudhaa fi hooggansa illee kanarratti laafeessa akka agarsiisuu hin dandeenye hooggansummaanuu dippaartimentiin qabee hanga hooggansa olaanaa yuunivarsiitoota warra jiran hundumtuu jiraatuu isaanii irraa jalqabee akka ministeeratitti waan sirreessuu qabnu hundalatti xiyyeeffannoo hojjechuu akka dandeenyu yaarame isaa ilaaluudha. Bu'uuraaleen adda addaa kan kanaa wal qabatee jiru bishaan ibsaadhaan wal qabatee qulqullina ofii eeggatanii barattoonni mana barumsaa turuuf akka danda'an wantoota koovidii ofirraa ittisuu fi akka halduree ta'anii ta'an hundi isaanii yuunivarsiitoota irratti illee mijatee jiraatuu isaa kana sirriitti qaqqabanii qoratuudhaaf qulqulleessuu fi kana wanti gargaaramu wanti irratti hojjennu yoo jiraate immoo akkasumatti irratti hojjetuudhaaf miidhaadha. Qophii barsiisotaanis murteessaadha. Yeroo barnoota baay'ee ni jalaa qisaafamee jira. Silkeen tokko ni jalaa qisaafamee isa kan bakka buufnee hojii idileetiin qofaa miti kana hojjennee kan fiduu dandeenyu. Kanaafuu idileen haalallee galgala isaa ta'uu sanbattanis sirriitti cimsinee akka hojjetuu dandeenyu kun hundumtuu qophiinsa jiru isarratti waan hojjetamaa jiru kana laaluudha wanti barbaachisu jechuudha. Egaa qorannaan kun gaggeeffamee yuunivarsiitiiwwan jalqabuu danda'u jedhamee adda baafamee jira. Ammaaf kan adda baafamee jiru jechuun yaa gabaasni isaa qindaa'aa waan qabuuf birree fixaniitiin as deebi'aniitiin murteen kennine torbee dhuftu konferensii qabna kan warratti laalletiniin gabaasa san madaallee
saniin booda akkuma ilma isaaniitiin yuunivarsiitonni dursa qophii cimaa qaban dursa argatanii jarriin kunis immoo qophii isaanii itti xumurataa akka deeman haalli ifa feesiniin yuunivarsiitonni banaman jechuudha. Vaayirasii koronaan duratti kutaa tokko keessa yookiin daree tokko keessa ijoollee baay'een barachuu hin danda'u. Amma waluma duukaa gashuu moo samistaraan hirtanii gashuu maa inni karoorri jiru? Yeroo barattoota warra kaadhimamtoota eebbifamaa ta'an qofa galchine yeroodhaa fi saniin booda garuu barattoonni kun illee adadumaan jalaa hojjetaa haalli biyya keessa boobidii wal qabatee jiru lakkoofsi isaatis gad bu'aa deemaa jennee kan irratti hojjetamaa jiru. Amma garuu yeroodhaa fi barattoota eebbifaman bara 2012 xumuruu qabantu dursee seenaa saniin booda immoo baasiiwwan akkamitti jechaadha. Barumsichi guyyaan itti jalqabamu waan murtaa'ee jiraa? Amma ammaatitti murteessinee yeroo gabaabaa keessatti murteessina yoo fagaatee onkololeessa kana keessa murteessinee itti deemuu barbaanna. Wanti karoorfamee itti hojjetamaa jiru isaa garuu guyyaa murtaa'e immoo barattootaafis maatii barattootaafis miidiyaalee adda addaatiif amma fakkeenyaaf hundumtuu guyyaa tokkoo fi torbee tokko waamuu baasuu danda'anii tartiiba isaa erga baafnee erga madaallee qaqqabuu ibsina. Hundumtuu wal duukaa banamuu dhiisuuf carraan jira isinitti fakkaata? Hin fakkaatu. Irratti hojjetu malee yuunivarsiitiin sababa kanaan cufamee turuun jira jennee yaadnu akka keenyatti garuu qophiin isaanii garaagarummaa qabaachuu hin danda'a. Warra qophiidhaan xinnoo irratti hafan immoo akka misheerratti illee gargaarree waan nurraa eegamu goonetti hundumtuyyuu hojii illee isaaniitti deebi'an irratti hojjechaaf kan karoorfamee jiru akkasuma goonas. Egaa warri bara Itoophiyaa 2012tti eebbifamuutu irra turetu jalqaba galaa jettan isaan kun hammam turu achi keessa? Garaagarummaa qabaachuu danda'a. Innis akka yuunivarsiitootaatti yoo baay'ee dheerate hamma ji'a lama maaliif barnoonni sitti ga'ee waan ta'eef bara eebbaa gara dhumaata irra barnoonni baay'een illee kuufamee hin jiru walumatti ijoolleen jalaa fixanii jiranii amma kiraash pirogiraamidha kan fayyadamuu barbaannu inni kun guyyaa 45 hamma ji'a lamaa fixuu hin danda'a akkuma yuunivarsiitootaatti garuu kun karoorfame ija ogummaatiin ilaalamee guyyaa meeqatti dhumuu danda'a koorsiin kun akkamitti jedhamee hundaafame ilaalamee jira jechuudha. Akkuma haala qabatamaa yuunivarsiitichaati malee kan hunda isaaniitiin tokkoof tokko ta'uu baatu danda'a. Fakkeenyaaf yuunivarsiitiin tokko seera lammaffaa jalqabanii hamma miidha egzaamii deemanii kan jalaa dhaabatetti jira. Jarri kun immoo ganaa kan seera lammaffaa reefu jalqabuuf walitti deeman kan dhaabatetti jira. Akkasuma haala isaaniitiin karoorfatanii wanni jedhanii garuu maalinni barnoota idilee